yakkawwan namoomaa mootummaan bilxiginnaa naannoo Tigraay dabalatee Oromiyaa fi kutaalee biyyattii adda addaatti raawwachaa jiru akka isa yaaddessu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibse. Waraana mootummaa bilxiginnaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti hagaar'aatti gaggeeffamaa jiru walqabate yakkawwan namoomaa fi waraanaa jajjaboo mootummaan bilxiginnaa lammiilee nagaa biyyattii irratti raawwachaa jiru daran kan isa yaaddessu ta'uusaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibse. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ogeeyyiin koomishinii mirgoota namoomaa qorannoo gaggeessaa turaniin mootummaan bilxiginnaa yakkoota waraanaa fi mirgoota namoomaa hedduu raawwachuusaa ragaa guutuu akka argatan hubachiisanii yakkoonni mirgoota namoomaa Oromiyaa fi kutaalee biyyattii adda addaa keessatti raawwatamaa jiran kunneen caalmaatti kan isaan yaaddessan ta'uu mirkaneessaniiru. Yakkoonni namoomaa fi waraanaa lammiilee nagaa irratti gaggeeffamaa jiran naannolee Tigraay fi Amaaraa keessatti qofa kan hin daangeffamne ta'uu kan addeessu qorannoon ogeeyyii koomishinii mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun ajjechaan jumlaa lammiilee nagaa irratti gaggeeffamuu fi walitti bu'iinsi hammaataa Oromiyaa fi kutaalee biyyattii adda addaa keessatti taasifamaa jiru haalaan yaaddessaa ta'uu hubachiiseera. Ogeeyyiin koomishinii mirga namoomaa kunneen bu'aa qorannoo sadarkaa duraa fulbaana 19 bara 2022 ifoomsaniin baatii adoolessa bara 2020 irraa eegalee mootummaan bilxiginnaa fi waahillan isaa sarbama mirgoota namoomaa kanneen akka ajjechaa seeraan alaa, gudeeddii, jeequmsa, saalquunnamtii fi uummata nagaa beelessuu akka meeshaa waraanaatti fayyadamuu eeran. Walwaraansi mootummaa bilxiginnaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti gaggeeffamaa jiru hammaachaa dhufuu hordofee haadholii fi dubartoonni Tigraay ta'e jedhamee loltoota bilxiginnaa fi shaabiyaatiin akkasumas milishootaan gara jabummaan gudeedamuu fi jeequmsi saalaa jabaan irratti gaggeeffamu qorannoon ogeeyyii koomishinii mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun addeesseera. Yakkoonni mirgoota namoomaa fi waraanaa mootummaa bilxiginnaatiin lammiilee nagaa Tigraay irratti raawwataman akka tasaa osoo hin taane jibbiinsa sabichaa irratti xiyyeeffachuun haasawaa aangoonni mootummaa fi olola miidiyaalee mootummaa biyyattii gaggeessan hordofuun ta'us koomishinichi ibseera. Paartiin Koongirasii Federaalawaa Oromoo koree waajjira isaa magaalaa Burraayyuu haaressuu ibse. Paartiin Koongirasii Federaalawaa Oromoo koree waajjira isaa godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee magaalaa Burraayyuu bifa haarawaan haaressuu beeksisee jira. Paartiin Koongirasii Federaalawaa Oromoo ibsa gabaabaa fulbaana 20 bara 2022 fuula feesbuukii isaarratti baaseen adeemsa caasaasaa deebisee ijaaruu cimsee itti fufuu ibsee bu'uuruma kanaan fulbaana 18 bara 2022 gumii lammaffaa gaggeesseen miseensota koree waajjira KFO magaalaa Burraayyuu fi miseensota koree ODT fi to'annoo bifa haaraan filachuu ibsee jira. Gumii lammaffaa waajjirri KFO godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee magaalaa Burraayyuutti gaggeeffate kanaan miseensonni koree hojii raawwachiiftuu waajjiraa namoonni 9 fi miseensonni koree ODT fi to'annoo namoonni 3 walumaa galatti namoonni 12 bifa haarawaan filamuun caasaasaa irra deebiidhaan ijaarrachuu beeksisee jira. Miseensonni koree haaraa waajjira Koongirasii Federaalawaa Oromoo bifa haaraan filatamanis dirqama sabaa itti kenname gahumsaa fi amanamummaan bahachuuf waadaa seenuu ibsi KFO kun addeesseera. Sagantaa haaromsa miseensota koree waajjira KFO godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee magaalaa Burraayyuu kanarratti dura taa'aa paartichaa Profeesar Mararraa Guddinaa dabalatee qondaalonni olaanoon obbo Xurunaa Gamtaa, obbo Sultaan Qaasim, obbo Gurmeessaa Ayyaanoo fi obbo Ulbaanaa Leellisaa waltajjii sanarratti argamuu ibsichi eereera. Saba ijaarame qofaatu mirga ofii kabachiisuu fi lagas ce'uu danda'a kan jedhu ibsichi adeemsi dhaabichi guutummaa Oromiyaa keessatti deebisee of ijaarullee akka itti fufu ibsee jira. Ayyaanni Irreechaa bara kanaa onkololeessa 1 fi 2 bara 2022 akka lakkoofsa Habashaatti fulbaana 21 fi 22 bara 2015 tartiibaan hora Finfinnee fi Harsadeetti akka kabajamu ibsame. Ibsi gamtaan abbootii gadaa fulbaana 20 bara 2022 kenne akka eerutti ayyaanni Irreechaa baranaa hora Finfinnee fi Harsadeetti walduraa duubaan kan kabajamu yoo ta'u irreechi mallattoo calaqqee eenyummaa uummata Oromoo ta'uusaatiin bifa duudhaa uummatichaa ibsuu danda'uun kabajamuu akka qabu si darbeera. Ayyaanni Irreechaa ayyaana guddaa Oromoon qabu ta'uu kan ibsi gamtaan abbootii gadaa akka guddummaa isaatti nagaan kabajamee akka xumuramuuf namni hunduu tumsa isarraa barbaachisu gochuu akka qabu gaafateera. Dabalataanis irreechi irree Oromoo ta'uu maddeetti bakka tokkummaan uummata Oromoo itti mul'atuu fi lafa qabatu ta'uu gamtaan abbootii gadaa kun ibsee ayyaanichi haala duudhaalee fi aadaa Oromoo ibsuu danda'uun madda hawwata turizimii guddaa ta'ee akka mul'atuuf namni hunduu miidhaginaa fi simboo ayyaanichaa dabalu
dabaluuf uffannaa fi faaya aadaa miidhagee argamuu akka qabullee hubachiiseera. Ayyaanni Irreechaa bakka tokkummaan Oromoo itti mul'atu, bakka jaalallii fi tokkummaan uummata Oromoo itti calaqqisaa ture ta'uu ibsuun kabaja ayyaana Irreechaa bara kanaarratti tokkummaan uummata Oromoo akka haaromu, jaalallii fi kabajni uummanni Oromoo waliif qabu akka dagaaguu fi hundinuu gumaachasaa akka bahu dhaamee bakka aadaan, duudhaan, seenaan, safuu fi eenyummaan uummata bal'aa bifa miidhagaa ta'een itti calaqqisuu akka ta'u hawweera. Dhumarrattis ayyaanni kun nagaa fi tasgabbiin akka xumuramuuf uummanni Oromoo tokkummaa fi abbummaadhaan kabaja ayyaanichaa eeggachuu akka qabu dhaameera. Sababni rakkoo namtolchee fi uumamaan naannolee biyyattii adda addaa keessatti mul'atu fedhii namoomaa akkaan dabaluu fi walitti bu'iinsa godinaalee Wallaggaa keessatti gaggeeffamaa jiru lakkoofsa buqqaatotaa heddummeessaa dhufu mootummoota gamtoomanitti qindeessaan dhimmoota namoomaa beeksise. Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa namoonni miliyoona 9.9 ta'an gargaarsa midhaan nyaataa akka barbaadan kan eere mootummoota gamtoomanitti qindeessaa deeggarsa namoomaa fi daa'immanii dubartoonni ulfaa fi harma hoosisan miliyoona 2.9 dhuma waggaa kanatti gargaarsa midhaan nyaataa kan fedhan ta'uu ibseera. Daa'imman miliyoona 1.4 ta'anis sababa hongeedhaan wal qabateen godaansaaf saaxilamuun barnoota dhaabuu fi dhukkuboota daddarboof saaxilamanii jiraachuu ifoomseera. Gabaasni qindeessaa deeggarsa namoomaa kun akka eerutti bahaa fi kibba bahaa Itoophiyaatti sochii lubbuu baraaruu taasiseen namoota gara miliyoona 17tti dhiyaataniif deeggarsa namoomaa kennuu yaalullee deeggarsi argame ammallee gahaa akka hin taane ibse. Bakkeewwan kanneenittis hanqinni midhaan nyaataa mudatuu madditti daa'imman barnoota addaan kutuu fi walitti bu'iinsa hammaachaa dhufuun rakkoolee jajjaboo naannawicha qunnaman akka ta'e ifoomseera. Kana malees walitti bu'iinsi cimaa dhufuun yaaddoo nageenyaa akka hammeesse beeksiseera. Godilli Wallaggaa aana mana sibuu keessatti waraanni murni PP daandii garbaaddiyaa deemcufuun aana laalloo Assaabii keessatti ammoo ogeettii yaalaa tokko rukutan. Jaalicciitii bantii dabalata qaba. Murni maqaa mootummaan aangoo irra jiru uummata Oromoo gidirsuu hojii isaa idilee godhachuun waraana isaa itti bobbaasuun hojii isaa farrummaa kana itti fufee jira. Haaluma kanaan fulbaana 15 bara 2022 irraa kaasuun daandii gara baadiyyaa geessan hunda dhorkuun uummanni naannoo magaalaa Mandii jiraatan akka itti gabaa dhaqatan dhabanii rakkachaa kan jiran yoo ta'u, namni dhukkubsates ta'ee dubartoonni ulfaa ciniinsuun qabaman baadiyyaa irraa gara magaalaa fiduuf rakkachaa jiru. Haala kanaanis uummanni ganda waankii fi ganda guunfii dararaa argaa jiru. Akka har'aatni biyyoolessa Oromiyaa jiraattota ganda kanaa tokko tokko dubbise jedhanitti bara murni bilxiginnaa maqaa Oromoon aangootti dhufetti jijjiiramni afarfamus inumayyuu kan mootota abashootaa darbanii caalutu nutti dhufe jechuun sirnichi uummata Oromoo dararuu qofaaf hojjechaa jiraachuu hojii isaan dalagaa jiran irraa hubachuun ni danda'ama jedhee jira. Oduma biraatiin ammoo godinuma lixa Wallaggaa ona laaloo Assaabii magaalaa Innaangoo keessatti ogeettii fayyaa kan taate Jariituu Bayyanee Diriirsaa kan jedhamtu fulbaana 19 bara 2022 rasaasaan rukutuun yeroo ammaa hospitaala Rifeeraala Naqamteetti yaalamaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa godina lixa Wallaggaa gabaasaniiru. Godilli Xarargee aana Daabotiif magaal Ciroo keessatti dararaaf saamichi murni biltsiginnaatiin uummata erga'u jabaate. Jaaleeran gameessaa waan itti darti qabdi. Murni uummata Oromoo dinagdee fi qorqalbii cabsee olaantummaa siyaasa isaatii mirkaneeffachuu barbaadu godina lixa Harargee aanaa Doobbaa magaalaa Caffee Bantii keessatti kaleessa fulbaana 2022 kaabineen biltsiginnaa hawaasa sababa rooba dhabuutiin oomisha dhabee rakkoo jireenyaaf saaxilamee jiru irraa maallaqa dirqiin funaanaa turan. Murni sammuu saba isaaf yaaduu hin qabne kun hawaasa waan nyaatu dhabee dararamaa jiruun deeggarsa raayyaa ittisa impaayirtii jechuun qarshii 750 kaffalchiisaa jira. Oduma wal fakkaatuun magaalaa Ciroo keessatti saamicha maallaqaa ilmaan Oromoo cufarraa maqaa waraana kaabatti geggeessaa jiraniin guuraa kan jiran yoo ta'u, abbootii qabeenyaa hanga 100,000tti gaafachuun yoo isaan didan qabanii hidhu. Magaalaa Ciroo keessatti abbaan qabeenyaa Oromoo maallaqa deeggarsa raayyaa ittisa impaayera Itoophiyaaf qarshii 100,000 hin kaffalu jedhe obbo Maammoo Shifawuu hidhamee jiraachuun barameera. Ba Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti ilmaan Oromoo Oromummaa yakkuun doorsisuuf maallaqa daldal seeraan alaa jedhuun daldaltoota ari'uun itti fufe jaalbooree addunyaa dabalata qaba. Murni biltsiginnaa dabballoota isaa jiraattota magaalaa Dirree Dhawaa gidduu naquun uummata nagaan daldalatee jireenya dhuunfaa isaa jiraatu sanyummaan addaan fo'anii doorsisuu fi
maallaqa irraa fudhachaa jiru. Dabballoonni biltsiginnaa waraana sirnichaa qabachuun ilmaan Oromoo magaalaa Dirree Dhaawaa keessa jiraatan gocha isaan keessaa hin qabnee fi hin beekne waraana bilisummaa Oromoo maallaqaan tumsitu jechuun doorsisanii maallaqa irraa nyaatu. Gariin ammoo qabanii manadhaatti galchuun dararaa jiru. Kana malees magaalattii keessatti yeroo hundaa sa'a 12 booda hidhattoonni murna biltsiginnaa bakka namoonni itti daldalatanitti argamuun qabeenya namaa facaasuun maallaqa argan ammoo saamu. Gocha maqaa daldala seeraan alaa ittisnaan uummata daldalatee jireenya guyyaa guyyaa ittiin geggeeffatu rakkoof saaxiluun namoonni kun maallaqaa fi qabeenya isaanii gatanii humnoota kana dheessuun kasaaraa biraaf saaxilamanii jiraachuu maddeen magaalaa Dirree Dhaawwaa gabaasanii jiru.